Kenenisa Bekele unbeaten over this distance. Itoophiyaan dorgommiiwwan atleetiksii addunyaatiif gootota danuu gumaachiteetti. Miila qullaa fiigee seenaa dachee kanaatti irra hin deebi'amne jaarraa hedduuf yaadatamu kan raawwate Abbabaa Biqilaa kaasee dhaloota har'a waltajjii Oloompikiitiin biyyattii bakka bu'an danuun simboo biyya kanaati. Dhaloota xombora injifannoo fi faacha gootummaa wal harkaa fuudhaa dhufe kana keessatti atleetota adda durummaan ka'an keessaa inni hirkoo biyyaa ta'ee iddoo dorgommii inni jirutti yaaddoon mo'amuu nama hin dhiphisne tokko akka Bakkalcha Barii ifee mul'ata. Atleetii waltajjii Afriikaatii kaasee hanga dorgommii guddicha Oloompikiitti Itoophiyaatti waaroo injifannoo kan uwwise faacha meedaaliyaa irra deddeebiin itti diree kan qananiisise Qananiisaa Baqqalaa. Qananiisaa kan faarsan hedduudha. Maqibsi gootummaa isaa ibsanu haga hanqatanitti atleetii waggoota kurnan lamaanii oliif fakkeenya hojii ofii sirnaan bahuu nama ta'edha. Qananiisaan akka lakkoofsa warra Girigooriyaa waxabajjii 13 bara 1982 Boqojjii magaalaa ayyaanni atleetiksii irra bu'etti qeen obbo Baqqalaa Bayeechaa fi aadde Kuulii Magarsaa ilma guutuun addunyaa harka dha'uuf kana gumaache. Maatii qotee bulaa kanaaf ijoollee 6 keessaa ilma lammaffaadha. Umriin isaa 14 yeroo ture harmee isaa waliin gabaa bahaa boodarra haala gaafa baru kophaasaa killeef lukkuu gurguraa akka ture seenaan isaa marsariitii Oloompiikii addunyaa mul'isa. Gootichi tiraakiif fiigicha qaxxaamura biyyaa kun lukkuuf killee baadiyyaarraa bitee magaalaa Boqojjiitti geessee gurguruun kabaja hojii fi dafqa ofiitiin buluu ganamumaan kan beekatedha. Haadhaaf abbaa obbolaaf ollaan Oromiyaaf Itoophiyaa qofti otoo hin taane Afrikaan kan ittiin boontu addunyaan baguma nuuf dhalatee ilma jedhanuun ta'e. Kenenisa Bekele and Steve, we're looking at the greatest distance runner in history. What a man and what a race. Ka'umsi isaa atleetiksii ittiin gootome kun mana barumsaatii akka ta'e hima. Barataa sadarkaa tokkoffaa yeroo ture qalbiin Qananiisaa fiigicha caalaa kubbaa miilaa taphachuun kan booji'ame ture. Kubbaa saaphanaas ni taphata. Yeroo sanatti filannoon kiyya kana jedhee adda baaseellee hin beekun ture jedha haga barsiisaan isaa isa qajeelchanitti. Boodarra barsiisaan barnoota guddinaaf jabeenya qaamaa isaa kan ta'anii fi daandii atleetiksii atleetota hedduu kan saaqan Sintaayyoo Isheetu saffisaaf humna isaa tapha kubbaa miilaa irratti qalbifatanii kubbaa miilaarra fiigichaan milkoofta jechuun gorsan. Yaada isaanii kana garuu Qananiisaan jalqabarra shakkeera waan natti qoosanuun se'a jedhe. Booda garuu dorgommii mana barumsaa irratti hirmaachaa hiriyoota isaa kanneen shaakala yeroo dheeraa qaban waliin morkataa gaarii ta'e of arguu isaatiin ga'umsa ofii isaatti abdachuu eegale. Kun walitti fufiinsaan akka shaakalatti xiyyeeffatuu fi ga'umsa isaa fooyyessu isa onnachiise. Akkasitti atleetiksiin kan wal bare leenci miila isaatiin baroodu kun shaampiyoonaa qaxxaamura biyyaa Jaan Meedaatiin Oromiyaa bakka bu'ee dorgome. Bara 1999 miila qullaa fiigee 6ffaa ba'e. Maatiin isaa barnoota irratti akka xiyyeeffatu fedhu ilmi isaanii garuu isaan dhokatee daandii seenaa itti hojjetu haxaawwachaa ture. Dorgommii kanaan qabxii ba'eessa galmeessisuusaa maatiin isaa olloota isaanii raadiyoon dhagahanii itti himan irraa hubatan. Sana booda kan ta'e hundi seenaa bara baraan yaadatamudha. Injifannoon haala sanaan eegale 1-2 jecha waggoota 25f akka laga Abbayyaa yaa'aa biyya boonsaa 2024 baheera. Kenenisa Bekele, what a superb finish! The Olympic champion is the world champion. Oloompikiidhaan meedaaliyaa warqee 3 fi meetii 1 faayameera. Dorgommiiwwan shaampiyoonaa atleetiksii addunyaatiin baroota 2003 haga 2009 jiranu gidduu si'a 5 shaampiyoonii addunyaa nama ta'edha. Dorgommii atleetota hedduuf ulfaataaf qormaata jedhamee beekamu shaampiyoonaa qaxxaamura addunyaatiin haga isa namni dachee kanarra milkaa'e hin jiru. Bara 2002 haga 2009 gidduutti si'a 11 mo'ateera. Mootii dorgommii qaxxaamura biyyaati jedhu kan kana argan. Kenenisa Bekele
He is still unbeaten. Dorgommiiwwan daandii irraatiin maaraatoonii Berlin si'a lama kan mo'e Qananiisaan 2019 achuma Berlinitti sa'aatii 2 daqiiqaa 1 fi sekoondii 41 xumure. Riikoordii Kelvin Kiptumii fi kan Eliud Kipchoge ta'anii sa'aatii saffisaa sadaffaa seenaa maaraatoonii harkaa qaba. Maaraatoonii London bara kana irratti hirmaate umrii isaa 41tti sa'aatii 2 daqiiqaa 4 fi sekoondii 15 xumure lammaffaa bahuun sa'aatii saffisaa atleetii umrii 40 oliitiin galmaa'e qabatee hirmaannaa Paaris nama milkeeffatedha. Kenenisa Bekele, a second victory here in Berlin, the greatest comeback you will ever see, surely in marathon running. And Kenenisa Bekele has come just 2 seconds short of beating the world record. Chaanaaliin miidiyaa ispoortii teessoo isaa Ameerikaa godhate ESPN baatii muraasa dura gabaasa qabatee baheen Qananiisaan jaarraa 21ffaa keessatti atleetiin shaayiin Afrikaa keessatti isa gitu hin jiru jechuun sadarkaa tokkoffaan filateera. Baay'een itti gammadee jira. Kun immoo ana qofaafis osoo hin ta'in biyya kiyyaafis guddina guddaadha jedheen yaada. Dargaggoonnis kanarraa barataniitoo kanarraa hamilee argatanii isaanis cimaniitoo qabxii mataa isaaniitii fi biyya isaaniitiif hin galmeessisu jedheen yaada. Har'as waggoota kana hundaaf cichoominaa fi jabinni hojiin ni qabu otoo hin caamin Paarisiin baheera. Finfinnee Asallaaf Boqojjiitti hoteela ijaaree carraa hojii uumeera jedhee hin himatu. Sulultaatti tiraakii fiigichaa bonaa ganna atleetota biyya keessaa fi alaaf tajaajilu. Rakkoo iddoo shaakalaa dhabuu atleetotaa fure mana barumsaa dhaloonni boruu itti qaramu ijaareera. Naaf dhagahaa naaf argaa jedhee nama hin himannedha. Atleetii fakkeenya dhalootaa bara baraa ta'u kanaaf yaadannoo maalii keenya daandii meeqa mana barumsaa meeqa maqaa isaatiin moggaasnee galaa dhaloota boruu keenya kan jedhu ammoo gaaffii akka biyyaattis akka sabaattis ilaallachuu qabnudha jecha goolamna. What a superb finish! Bernard Leclerc, the defending champion, but